ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصاة ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصاة ربنا الهادي الودود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أوجمتو الدفتي حسين بلجتو أردا والتاي أوجمو أبو رمضان بشير تلاثما وجير برنوتا أوجمو شيخ آدم غربا من برنوتا مدرسة خلقو سوكو فلقو سلامة أوجمتوتا أبوتي أمانتا أوجمتوتا ماتي براتوتا أوجمتوتا برسوتا في براتوتا هندونتو خيسانو baga guyyaa kanaan isin ga'e jechuun barbaada. Jalqaba irratti bakka bu'aa maatii barattootaa ta'ee asirratti yaada akkaan kennuuf naaf heeruu keessaniif na filachuu keessaniif galatoomaa jechuun barbaada. Maatiin barattootaa kan akkaanarra koomitimantii qabu, kanarra gurguddoo, kanarra jajjamoo, kasilaa asirratti haasa'u qaban hedduudha. Manni barumsaa carraa keessumaa laalee akkanuma kanneen malee kanaaf na of galchaan jira warri narra gurguddoo jirtan kan silaadharraas beekumsa qabdan hedduu jiran of kolchaa jechuun barbaada. Itti aansee akka maatii barataa tokkootti anis waan akka dhaamsatti mana barumsaa kanaaf ni fayyadajuu qofa gabaabsee ibsuu fi yeroonis yeroo wal jala geesse waan taateef jalqaba irratti manni barumsaa madarasaan akkaataa shari'aa islaamaatiin ilmaan keenya tolchee bareechee akka silaa nuti barbaadnutti kan nu qaraa jiru. Kanaan dura akkuma isin hundinuu hubattan manneen barnootaa walitti makaa kan mootummaas haa ta'u kan biraa keessatti barattoonni haalan taane keessa turanii amma ammoo asitti shari'aas baratanii diinii fi akaadaamii silaa barnoota idileetis baratanii walitti guutuu ta'anii nu bahan jechuudha. Kanaaf maatiin barattoota gizee mana barumsaa kanatti barattoota qajeelchinu yookaan kafaltii qofa waan barbaadu guunnee qofachi qajeelchuu osoo hin ta'in barattoonni akka barsiisaa kabajan akka barumsaanis sirnaan baratan sirriitti barattoota barsiisaa irratti gargaaruun barbaachisaa kajuun qaba. Dirqama maatiirra jiru namuu beekuu qabna. Jalqaba irratti manni barumsaa kun akkuma reefu haasan kafaltiirraa isa gaxaanaadha jechuu manneen barnoota dhuunfaa keessaa. Isuma xiqqaa kanaa ammoo barattoonni barsiisonni isuma kanaan wanni ittiin iftariganii ittiin barattoota kana nu barsiisan. Kanaaf isuma xiqqaa kanaa ammoo yeroo irratti kafaluu baanne akkuma nama barataa isaarraa dhiyaana hir'iseetti hubanne kafaltii yoo barbaachisaa ta'es yeroon haa kafallu. Waan silaa nurraa eeggamu hunda goonee barsiisota bira dhaabbannee madarasaa kana hanga isaan karoora qabatan kana caalatti yeroo haaskuul banna jaan kanallee waan nurraa barbaadamu hunda baanee galma akka ga'uuf galma bakkaan geenye firii barattoota kanaa haa argannu waan isaaniin ta'eef cinaa akka dhaabbannu jechuun barbaada. Baga guyyaa kana geessan baga firii itti laffaatanii waggaa guutuu
مدرسة الإسلامية في بابل. ماذا تعلمت في المدرسة؟ تعلمت القرآن والحروف والأرقام والآداب والكثير من الأشياء. هل تعلمت تربية الإسلامية؟ نعم تعلمت. أريد أن أسألك بعد السؤال عن التربية الإسلامية. نعم تفضل. سؤال: أين الله؟ جواب: الله في السماء فوق الأرض. كم عقيدة الإسلام؟ 12. أركان الإسلام، أركان الإيمان، أركان الإحسان. كم أركان الإيمان؟ 6. أركان الإيمان 6، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، والبعث بعد الموت حق لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحسن. ماذا نقول قبل الأكل؟ بسم الله. ماذا نقول بعد الأكل؟ الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. ماذا نقول عند دخول الخلاء؟ الحمد لله الذي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وماذا نقول عند خروج الخلاء؟ غفرانك. بارك الله فيك. namni gizee nyaata nyaatu, gizee sagaraa seenu, gizee rafuu, du'aa'ii adda addaa babbareeddu guddisa islaamaa qaamni barnoota madarasaa barsiisaa ture asitti isin garsiisu isaanii ni argama. Itti aansuudhaan kalmaa gabaabduu galateeffannaa haadhaa fi abbaa irraa obboleessa keenya kun afaan arabaatiin nu dhiyeessa. فليتفضل. على نهضة الوطن، وهي تسهر على أبنائها وقت مرضهم وتواسيهم في حزنهم وتفرح لفرحهم. ودور الأب عظيم جدا، وهو عمود البيت الذي يتعب ليلا ونهارا ليؤمن لقمة العيش لأبنائه. وقد أمرنا الله بتحسين معاملتهما في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأكد المصطفى صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاضع ذلك الباب أو احفظه. إخواني وأخواتي، البار لوالديه يحظى برضا الله والفوز بجنته، وأوصي لكم أن تحظوا برضا الله وجنته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. abbootii ilmaan keenya ifi barattoota keenya madrasaa keenya isin cufaahuu keessummoota asitti argamtan abbootii amantiidha, manguddoo biyyaa, assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. yoo dhageenya xiqqoo iyyanna fakkaata. سجدي. salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. dhugumatti gammachuu guddoo nutti dhagayama akka boordii mana barumsa madrasaa Baabbileetti zamana dheeraa yeroo dheertuu madrasaan Baabbilee mana mukaa keessatti qorqorroo keessatti ijoolleen osoon gabatee hin qabne yookaan barcuma hin qabne lafa taa'aadha, bahar saafiirra taa'aadha, showkii barsiisaa gaafa hin qabne bara 1994 gaaf tokko
madrasaan baabbilee asitti bakkama markaza jaanii quraanatti qara'uu jiran xiraaxiree duubatti madrasaa barsiisuu turre jechuudha. Madrasaa osoo barsiisuu turre guyyaa tokko shawkiin nurraa dhumte. Shawkiin yeroo dhumte waan addaa taarraas dabarerraan isinii himuu deema. Warri madrasaan tun maalirraa akka as baate akka beeynu jechuudha. Shawkiin yeroo dhumtu madrasa magaalaan baabbilee guddattee istisheeneriin tokko hin jiru. Istisheeneriin waan jaaluu namni beeku hin jiru. Bakki meeshaa waa katabbiitti gurguran takka hin jiru. Shawkii san barbaadaaf bakka meeqaatan baanee shawkii san dhabnee Hararitti hanga ergannutti jechuudha. Magaalaa Hararitti jechuudha. Zamana sanirraa as baate madrasaan baabbilee. Guyyaa har'aa kana alhamdulillahi rabbil aalamiin madrasaan baabbilee lakkoofsa tokkoffaa, madrasaa baabbilee lakkoofsa lammaffaa dachii guddoo tana keessatti gammachuun guyyaa maatiidhaa har'a asii waliin dhufuu keenyaaf taariikha dheeraa laffaatii dheertuu sheekotiin baabbilee aanaa baabbileeti magaalaa baabbilee manguddoon bulchoonni namni meeqaatam ha amma addunyaa tanarraa deemee gara fuula rabbii deeme madrasaa tana tattaaffiin itti godhamte amata 30 dur maaliif madrasaa asi qaraasiftan ja'anii warri hidhaa seene Sheekh Abdul Ghanifa, Sheekh Tahafa, Sheekh Ilyas Arman wajji taa'u jiru kanafa maaliif madrasaa barsiiftanii warri jaaniini warri hidhaa seene sababa madrasaa tanaatiin sirna asii dura ture kanama cunqursaa ture san keessatti waan kana cufarra as baanee jirraa jechuudha. Kanaafuu wanni nu barbaachisu maali? Namni waan dabreen beeyne waan amma ajjaatis hin beeku jaan. Madrasaan baabbilee akkuma agartanii tattaaffii adda addaa high school banuudhaaf ijji teeysan kunooni agarti manni ijaaramutti jira. Yoo rabbi je'ee bara kana nu dhaqqabsiisee nuuf laafisees ni banna insha Allahu ta'ala. Yoo nu mijaa'u baatee baratti aanutti dabrees waliin agarra. Barattoonni keenya ijoolleen didiqqashoon asitti afaan arabiidha afaan ingilish akkasitti dubbattu san kutaa 9 fi 10 fi 11 fi 12 yoo asif fixatan afaan ingilishis akkasitti itti fufan afaan arabiitis itti fufan Itoophiyaa keessa takkaffaadha taati beekaa ijoolleen teessan dubbii malee takkaffaadha taati. Akkuma beeytanitti afaan arabiidhaa Itoophiyaa keessatti barbaachisaa tahee amma tiiviileen biyya teenya keessa jiru ha afaan arabii hin qabne tokkolleen hin jiru. Hogga gama addunyaatiin ilaallu beeka ija addunyaatiin hoggaa ilaallu tarabbiichi haayuu beeka waa'ee rabbii waa'ee diin waa'ee rabbi sodaa waa'ee qabriidhaa waa'ee salaataa waa'ee kabaja haadha abbaa waa'ee naamusaa achi kaay addunyaa yoo barbaadde afaan arabii baradhu dubbii gabaabdu. Ijoolleen afaan arabiidhaa beeytu magaalaa Finfinnee keessatti barbaadamteen argamtumma. Ijoollee madrasaa baabbilee baratte tan digirii fudhatte yookaan diploomaa qabdu akka arman teenya kara Finfinnee hadaamaa dirree dhawaatti akka ol siqaniin itti hima ammarra. Maaliif ni barbaadaman jechuudha? Afaan arabii ni barbaachisa. TV meeqaa jira biyya teenya keessa afaan arabiitiin nama dubbatu barbaadu jechuudha. Gaazexaa meeqaatamtu jira afaan arabiitiin. Aljaziiraan magaalaa Finfinnee keessatti waajjira qabdi. Nama arabaa biyya birootirraa fiduurra maaltu rawayyaaf nama Itoophiyaa afaan arabii beeku achitti arkachuu. Wanni adda isin godhaa warra baabbilee afaan arabii qofa osoo hin ta'in afaan Oromoo, afaan Soomaalii,
afaan amaaraa afaan ingilish afaan kana cufa beekuudheeti namni waan san cufa waliin beeku biyya tana keessatti nama addaati mootummaan ni barbaaddi dirjitiin adda addaa ni barbaaddi kan akkasuma taate haayoon madrasaan baabbilee maali ilmaan islaamaa kabiyyatana jiru karaa rabbii agarsiisu gabrootan rabbii akka tahan gabrootan namaa akkan ta'an gabroota maallaqaa akkan ta'an gabroota fedhinnaa lubbuu isaanii akkan ta'an gabroota jimaadhaa akkan ta'an gabroota baajaaj akkan ta'an dubri keenya kaasi waa baratu gabra dhiiraa akkan ta'aneeti ha dhiirti ka feete gootu kan ta'an dhiirti teenya kaasi waa baratu gabroota dhalaa akkan ta'an ha dhalaan akka feetu gootu akkan ta'aneeti maali wanni barbaadu nama sammuusaa nagaya kan waan hin taane cufarraa nagayate kan ilaalchisaa bareedaa kan biyya isaatiif ilaalcha bareedaa qabu kan haadha abbaa isaatiif ilaalcha bareedaa qabu kan biyya isaatiif ilaalcha bareedaa qabu nama misooma yaadu nama positiif jechuun negatiif kan hin ta'in nama waa ida'u malee kan waan irdifneetu amma mootummaan teenya mootummaa madammar jaantiin nama waa ida'u malee kan waan irdif wahuma cufaa wajji kanagaya rabbi wajji nagaya rasuula rabbi wajji nagaya namaa wajji nagaya dachiidhaa wajji nagaya mukaa wajji nagaya bineensa lafarra deemu wajji nagaya islaamummaan tana wanni madrasaan nama barsiisuus kanaa jechuudha wanni guddaan maali haadha abbaan dirqamnirra jiru bahuutti hin jiru ilmaan keenya maal barachaa jiran maal barachuutti jiran naamusni isaanii maalirra jira jennee jala bu'uudha qabna jechuudha jala deemuudha qabna hubachuudha qabna wanni guddaan barnootatti aanu maali barnoonni wanni baratamuuf maali naamusaa nu barbaachisa ilmaan keenya naamusatti horuudha qabna ifiif horachuudha qabna naamusa nuti dura horachuu qabna naamusa abbaan sijaaraa xuuxaadhaa jimaa qama ha'aa ilma kan kee dhiisi jechuun ni taati hin taatu jechuudha haati akkasumatti waan hin taane dalagaadhaa intala siidhaatiin waan kana dhiisi jechuun hin ta'u jechuudha wanni ijoolleen dalaydu waan haadhaa abbaa irratti arkan dalagan jechuudha nuti carraa arra guyyaa kana isin arkuu waan qabnuuf guyyaa tokkichaa kana waan ta'eef dhaamsi guddaan isinitti dhaamnu maali dhaamsi reefu asirraa dabre takkaffa kafaltii baatiin yeroo geesse yeroodhaan kafaluu maallaqni madrasaan isin gaafachuu jirtu maallaqan ja'amu qarshii 600 jechuun arra maallaqaa miti akkuma beeytanitti jechuudha nyaata nama tokkootii miti laaqana tokko nyaachuuf 600 ol baaftan jimaa bitachuudhaaf 600 ol baaftan wahuma takka magaalaa irraa fudhachuuf 600 ol baaftan jechuudha madrasaan kun mootummaan bajeta kennuuf hin jiru dirjitiin bajeta kennituuf takkallee hin jiru qarshii kiisha keessanii walitti guurusan barsiisota dila kana nama 60 ol baatitti waa kafalaaf jechuudha wanni sun kafalamuudhaaf barsiisaan san ilmaan qaba warra qaba dirqamaarra jira qarshiin san yeroodhaan galuudha qabdi namuutu tattaaffii gootanii madrasaan tun akka tarkaanfii fuutu cinaa dhaabbachuudha qabnaa jechuudha obboleeyyan kiyya wanni guddaan maali akkuma asirratti isinii gabaafametti madrasaan kun barattoota nama 2150 yeroo barsiisaa bahe bara kana keessa nama barattoota 400 tolo ooltummaadhaan barsiisaadhaa baane barattoota 400 hayatiimaa harka qalleeyyiidhaa kan dadhaban nam 400 bilaashitti barachaa jiranii jechuudha kanaaf tolo ooltummaa madrasaan godhu jirtu raayi tokko kuni asirratti wanni galootoonfachuu barbaadu waajjira barnoota magaalaa Baabbilee
tattaaffii adda addaa hubannoo qulqullina barnootaa gaggeessuu madrasaan akkaataa qulqullina barnootaatti tooyattu nu cinaa dhaabbachuu isaaniitiif tooni dubbiitii hin goolabne asumatti idduu neqee ergaa gabaabaa tokko asirra nu dabarsu kanaan gaafadha obbo Ibsaa nu dhiyaadhu dhiyeessaa hamilee dhiyeessaa barakallahu fiikum waajjira barnoota irraa deeggarsaaf mana barumsaa kana bu'ee kabajamoo itti gaafatamaa waajjira barnootaa obbo Ramadaan Bashiir Adam kabajamoo Sheekh Hassan kabajamtoota keessummoota guyyaa irraa hunda dura baga guyyaa kanaan isiniin ga'e jechuun barbaada. Itti aansuudhaan dhugumatti deeggarsaa fi hordoffii manneen barnootaatiif kennaa turre keessatti manneen barnoota sadarkaa tokkoffaadhaa mana barumsaa 6 qabna. Mana barumsaa 6 qabnu keessaa madarasaan isa tokko. Isa tokko qofa osoo hin ta'in madarasaan isa adda duree akka waajjira barnootaatti ija waajjira barnootaa ta'ee irratti hojjetamaa jiru ta'uu isaa ibsuun barbaada. Kanumaa wajjin kan wal qabatu deeggarsaa fi hordoffii bara kana manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa irratti gochaa turre keessatti barattoota kutaa 6ffaa barattoota kutaa 8ffaa dabarsuudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti argama madrasaan jechuudha. Allahu akbar. Allahu akbar. Kanaaf manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa qabnu keessaa madrasaan isa tokko yogguu ta'u kanumaa wajjin kan wal qabatu barsiisota ga'umsa qabu. Barsiisota adda duree ta'an barsiisota ga'umsa qabu qabaachuudhaanis madrasaan sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Kana hogguu jennu barsiisota 14 kan siyoosii bara kanaa siyoosii barsiisota bara kana fudhatan keessaa dabran keessaa barsiisota 14 siyoosii dabran keessaa barsiisota 8tu barsiisota mana barumsa madrasaati. Kanaafuu ilmaan keessan asii barachuun isinii qaroomuudha waan ta'eef barattoonni mana barumsaa madrasaatti baratan barumsa akkuma gartee barsiisota kanaatti ga'umsa kan qaban jenneeti abdanna waan ta'eef hundaa ol manni barnoota madrasaadhaa kana adda godhu mana barumsaa lachuutu itti baratan jechuudha. Diiniis itti baratan kan addunyaatiis ittiin baratan jechuudha. Kanaafuu asii barsiifachuun lachuu barsiisu waan ta'eef asii barsiifachuun barbaachisaadha jechuun barbaada. Kanaaf isa kanammoo cimsitanii maatiin barattootaatiis barattoota keessan deeggarsaa fi hordoffii manattiis akka taasiftaniis jechuun barbaada. Kanaaf ulfaadhaa galatoomaa jabaadhaa. Maashaallah barakallahu fiik. Hamileen gaggeessaa barsiisaa keenya hoogganaa qulqullina barnootaati. Ergaan nu dabarse maali? Madrasaan Baabbilee kutaa 6ffaa fi kutaa 8ffaa irratti akka magaalaa Baabbileetitti tokkoffaadha. Lammeessa barsiisonni madrasaa Baabbilee COC gahumsa barsiisummaadha kan mootummaan qoromsa yookaan fatanarraa fuute akka magaalaa Baabbileetitti isinis barsiisonni keenyaas barsiisota tokkoffaa akka ta'an nu hime jechuudha. Kanaafuu wanni kun bilaashitti hin dhufne madrasaan Baabbilee barsiisota siidhaa bara meeqaatam asirraa magaalaa Hararitti kan diploomaa qabu digrii barsiisaa turre kan digrii qabu maastar barsiisaadhaa baane jechuudha. Yeroo dheertuudhaaf. Kanaaf sanirraa amma barsiisonni keenyaas tokkoffaa ta'anii jiran barattoonnis tokkoffaa ta'anii jiran. تاريخ المدرسة معلوماتنا أرضية صو صارين وفات بكتاب الله وهذا إنتاس ودكتورة وانا يا ده تشيسانيرا شيخ محمد جزاه الله خيرا مدرساتنا قافة مدرسان تندران برنوتا دين قفة برسيساتهم قافة شيخ عبد الغني فان شيخ طه فان شيخ عبد الله جبريل فان ربي رحمته
masjida Haji Idris jala barsiisuu turan ifi arma jalatti gaafa eegallees maal barsiisuu ture diin qofa barsiisuu ture gaafachi olitti galle akka lakkoofsa faranjiitti 2006 jechuudha amata 20 dura jechuudha manni fooqii san hajaarame amata 20 dura gaafa jaaramirraa eegallee ila amma amata 20 barsiisuu jirti madrasaan tun ijoolleen mana barumsa madrasaa Baabbilee baratte دكتورة كلها ما تجري أما خن أي بفهموا الرجل جوج الله أكبر الله أكبر دكتورة كلها ما يج خديرة في دلاكم ميكاتم جولم بابلي خمدرسة بابلي تبرته خكابتنت أيارة إثيوبيا أوفو تجري يجو نملا ما موسدي تجري أكن وكنام نجري نبردا كابتنت أيارة إثيوبيا ورو أوفو يجو مدرسة بابلة ورا برته جولم مدرسة بابلة برته خاصتم جولم بابلة خنوبرا أي بفهمته خارا نداجي إثيوبيا دا بكا غازني إثيوبيا وخاو بترولي رابو تجرو جوري مدرسة بابلة تاسيتي أي بفهمته تشتي إنجنيرو تاتي جرا أجت خنا مدرسة وان إفين فارسي تودودا كبتي خنا ودو خيسا خطوم بربانو نمني يوف دبته غاري متي ايغا دلغم ما نا دبتو جنة بيرو خنا خنا فو ونينين اسنيهمو اكا مدرسة تينياتي مدرسة توقفا في لمفا منيم برومسا مدرسة وابيلتي برما منا برومسا مدرسة وابيلتي منيم برومسا مدرسة وابيلتي اكاسي بيخا توقفا متي ودودا خبيروتي اذا موتا ان شاء الله تعالى scholarship يقاو برنوتا بلسا لماذا قلنا جولة نما جسمي فن عربات برسيس جولة كشو أنا سيمجا خان بودرة خانيس بنيام أبي بكر عبدي جام خا مدرسة تقفا خالد نصر الدين أفور الرجرشانيتي دبرة بنياميس أبي بكر عبدي تيس شن الرجرجها دبرة bara asdee mukana guutuma guututti bilisaan baratan jechuu inshaallahu ta'ala qarshii takka namni irraa fuudhu hin jirre maaligaa kun faayidaa tattaaffiidha harkatan jechuu abbaanti gammadu mootiin gammadu qarshii kum 25 namni abbaarraa hambise jechuu faayidaa guddoo har'a osoon kilaasii 5 osoon kutaa 5 qara'uu jiru قرشكم دي دميشن سرام بيسه يا رب سبحانه وتعالى أول دمه بكانجي دعائي تقوته هل كان خاطئ صلاته سبي خاطئ إفوجي صلاة جفته بكا قرآني تكرا أموتيس إرقيته رب خدته برسيسا ساچناد آبته برسيسا غم جفته ويا برو غافر حديثي وان الدنيا دبنو هركسي كابيتو مجنة سيجي سورة يشورني ولدان harkasi qabeetuma jannatti asii ol nequudha jechuudha. Kanaaf inshaallahu ta'ala dhiira jajjabduu tana dhiira boruu inshaallahu ta'ala dhiira teenya babbareedduu xixiqqoo tana isaanittiin isin dabarsa. Kanaafuu inshaallahu ta'ala ballamni keenya barnootatti haa jajjabaannu naamusa ijoolleedhaa haa eeynu waan haala badu ijoolleen asitti anaashii dareefu dubbatte san waa'ee rakkina ijoollee keessa jira. واي درجيس كيس جرا واي شمرن كيس جرو ركو أدادا تجولين أسيد بتسن نشوفتين رب الران وقافتا مقالان تينيا مقالان ناموسا قمدو مقالان كلنا قمدو مقالان ألاني في ديرتي ولتلا كمني كحجابني وقادا رحمة الله وبركاته